السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني جرجرتو ومتك أشتي ومتك على لا في ومتك كبجة. كم جرتن نجاكي سني نجاكي سمبا الحمد لله رب العالمين. نس نجاجرا قالت ربي نجاجرا قالت ربي. أبلي وانكي الحمد لله رب العالمين. رلي فيديو تك كمان نجرا فيديو تك كمان ولت ديبي نجرا يجورا. Nawwalchaadhaa utaallee yookaan qofatu iyyuu naqabe sagaleen keessarra hin jiru asuma wasta fayyinaan jedhaadha du'aayinaa godhaa isiniin jedha lammii koo. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii fayyaa nuu kennee hundumaa nu dandeessisee har'allee na walitti nu deebisee jira qarqaarsa isaatii alhamdulillahi rabbil aalamiin hunda dur rabbii kennaaf shukrii galfachuu hin dagannu. Itti aansee hordoftoota koo hedduu takka galatoomaa namni nama galateeffanne rabbiin isin galateeffatamuu jedhama. Hedduu takkanaaf galatoomaadha isiniin jedhaa na jajjabeessitanii na faana taatanii ammallee jajjabinni keessan akkuma itti fufetti haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaarrallee viidiyoo tokko qabadheen dhufee isinitti hin dheeressu oduu jechuudha. Mucayyoo asirraa argitan tana jechuudha. Suuraa asii argitan tana akkuma nama kamiituyyuu biyya keessatti ilmoo godhattee ilmoo lama daa'imman lama haadha ofiitti kennattee ni dalagadha jettee akkuma kiyyaaf kee gara biyya Qatar deemte jechuudha. Erga deemtee jettee naannoo ji'a sagaliitii akka maatiin dubbatetti naannoo ji'a sagaliitii kana keessatti waggaa takka osoo hin gahin gara fuula rabbii deemteedhani. Wallahi rabbiin isiif haa araaramu maatiif sabrii haa kennu maatiif firoottan isii hiriyootan isii haala aalii isii dabalate hundumaayyuu sabrii jamiila rabbiin isaaniif haa kennu. Wallahi baay'ee nama rifachiisa yaa obboleewwanti akkatti ba'an beekan malee akkatti galan hin beekan jechuudha. Baha karoorfatan malee gala karoorfatu akkamitti akka galanii hin beekamu. Hundumtuu lallaba rabbiitti rabbii nama jannataa si haa godhu maatii isiitiif hundumaayyuu firoota isiitiif jajjabina haa kennu. Wallahi waan akka nama rifachiisu garaa nama nyaatu jechuudha. Daa'imma isii haadha biratti taamileetii irratti akkuma ilaaltasanii ijoollee sun ijoollee mucayyoo tanaati. Ijoollee lama qabdi akka nama kamiitu ijoollee xiyyarraa hin jijjiiradha deeme jijjiirra. Ilmoo lama godhattee ilmoo sanii haadha ofiititti dhiifattee kaayeffattee deemte. Garuu kaayyoon akkasiin kaayeffattee hin taane tarabbiillee jidduu tanaa jirti waan ta'eef tarabbiitu itti dhufe. Homaa wanti godha hin jiru rabbiitti dallanuu rabbii waa jechuu hin danda'amu. Qadaruma isiitii manaa isii baasee daa'imma isiitii adda isii baasee achitti hafte jechuudha. Rabbiin nama jannataa si haa taasisu. Wanti gara keessan dhufneef qarqaarsa barbaanna. Qarqaarsa maatiin barbaadaa jira. Haati nafsee isii du'aa isii dhabee jira isii dhabee du'aa isii dhabureef isii akkanaa galuu na qarqaaraa jedhanii reeffa gara biyyaa galchuudhaaf yaalanii jennaan mootummaan biyya sanii birrii guddaa gaafate reeffa galchuuf jechuudha. Hin beektanii akka nama jiraadha xiyyaara tikeetti muranii akka barbaadan deemuu hin danda'amu waa hedduu gaafata waan ta'eef. Kanaaf mootummaan biyya sanii qarshii guddaa gaafatee qarshii sana ammoo tuluu lammii koo na bira dhaabbadhaa du'aa jiraadhaan dhabee jira nafsee jirtu na biraa baatee dhabee jira duutuma saniyyuu gara biyyaatitti akkanaa galchaattee boohaa jirti harameen jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa baay'ee namatti dhaga'ama baay'ee nama dhukkubsa jechuudha obboleewwan kiyya. Wallahi rabbiin du'aa akka maleedha rabbi namaa naa didu hundumtuu qadara rabbiin nama rakkata beetii yaafteellee akka eessatti akka duunu hin karoorfannaa dalagataa jirraa gara biyya keenya deebinee waa hedduu dalaguudhaaf karoora qabna malee duuti tuni hin jirtii du'a tanatu iyyuu nutti dhufa jennee wanti nu shakkinu hin jiru jechuudha. Gaafa itti dhufte hundumaafuyyuu haarawaa hundumaafuyyuu gaafa mana namaa seente haarawaa jechuudha isiini. Wallahi baay'ee nama rifachiisa obboleewwan kiyya. Wannuma dandeessanii waan dandeessan bira dhaabbadhaadha. Qarqaara jinaasnisu akka galu goona inshaallah rabbiin nu haa qarqaaru. Rabbiin isin haa dandeessisu lammii koo qarqaarsa gamanaallee yoo jedhan kaa walumatti iyyannawaa waan biraa qabna wal malee waan biraa waan hin qabneefi booda tiyyallee maal akka taatu hin beeku teellee maal akka taatu hin beektu hin beeku jechuudha. Obboleewwan kiyya rabbiin nama waan baheef hundaa guuttatee gammachuudhaan qaamaa qalbii guutuudhaan maatii ofiitiin nagaan deebi'u rabbiin isin haa taasisu. Nama osoo dheebotu qilleensa irraa hafu rabbiin isin hin godhini. Nama osoo gubatu osoo haaraan galfatin
asirraa deemu rabbiin isin hin taasisinii nama waan xaareela waan laffa'e sani galee nyaatee dhugee haara itti baafatee irraa gammadu rabbiin isin haa taasisu. Haadha abbaa keessan biraa baatan rabbiin fuula gammachuuti itti isin haa deebisu. Obboleewwan kiyya wallaahi akkaan qalbiin nama cabdii akkaan nama gaddisiisa namatti dhagahama jechuudha. Ijoollee haati suni daa'imman san wajjin abadan obsuus sabaruus hin dandeessu dagachuus hin dandeessu maaliif daa'imman sun haadha gaafatti jechuudha. Daa'imman tun jajjabduudha. Du'an beektu ijoollee hayaati argitanii jechuudha. Mi'atti Yamanitti balaa dubbaa gaazii itti dhoo'een duute jechuudha. Rabbi siif haa araaramu. Rabbiin nama jeennataa si haa godhu. Gubbarratti gubee jalatti si nama qabbaneeffatu si haa taasisu. Obboleettii teenna hayaati. Micattis yoo dhageeffattan taate haasaa keessatti mee hayaati du'aayii godhiif jennaan hayaati rabbiin birrii haa kennu. Hayaati rabbiin wallahi baay'ee garaan nama bada jechuudha. Yaa obboleewwan kiyya baay'ee garaan nama bada. Daa'immanii akkuma hayaatii sun rabbii birrii itti haa kennu. Rabbii hayaatii haa duroomsu. Akkana jetti daa'imti sun jechuudha. Daa'imti suni haaran galfattu dagachuullee hin dandeessu jechuudha haati suni. Sababa maaliitiif ijoollee san jechuudha. Ijoollee sun yeroo yerootti gaafii dhiyeessitiif waan ta'eef haara galfachuu hin dandeessu. Daa'imman san illee ofirraa fageessu eessa fageessitti reessittuu dhiifattee deemte jechuudha. Bakka haadha sanii buuti. Kanaaf rabbiin jajjabinaa haa kennuu fi sabbata imaanaatiin gara haadha sanillee haa hidhuu. Daa'imman sanillee guddisee fi galmaan isii gahee rabbiin innama haadhaa murfiraa kadhatu rabbiin isaa naa taasisu daa'imman sanilleedha. Hedduun keenya daa'imman sanumaa osoo argati firii sana osoo lafan kaatiin biyya namaatitti waan nama gaddisiisuu keessa jechuudha. Akkaan nama rifachiisu keessa bara kana keessattuyyuu daa'imman lafaa ol dhuftu qaxalee daa'imman babbareeda asheeta namichaati yoo laaltuu deema maaliif akka ta'an yeroo tokko gaafii natti ta'a. Isinittoo yaa uummata dhugaa rabbiin gaafii natti ta'a. Sababnis ammoo obboleettiin teenyatu rabbiin isiif haa araaramu. Ilmoo qabdi ilmoo godhattee biraa baate zarii qabdi hin dagatamtu jechuudha. Anaaf ati zarii hin qabne ilmoo hin qabne qabeenya qofa mana qofa fooqii Adaamaa Addis Ababa magaalota gurguddoo keessatti daraddarru kuni gaafa nu deemne haadha fooqii Addis Ababaa nuun hin jedhan giiftiitiyya. Haadha fooqii Adaamaa siin hin jedhan jechuudha. Yoo ilmoo qabaatte fokkattuus haa taatu haadha ilmoo siin jedhan. Ilmoo saniifuu dagatamtu. Ilmoo sunis gaafa guddatte mafiraasiif kadhatti. Du'aa isiif gooti. Haadha koo sirraa jettee sirraa sadaqatti jechuudha. Si yaadatti. Sin dagatti yoomiyyuu ilmoon dhaleentee jechuudha. Yoo makaawwan biratti illee akkam dagatamte ilmoottee si dagachuu hin dandeessu. Kanaaf obboleewwan kiyyaa mee ufaa yaadannullee bakka jirrutti du'aa isooliif godhaadha. Inshaallah rabbiin nama dhee osoo dheebotu qilleensarra hafu isin hin taasisinii rabbii yaada muraada maraa guutee nama biyya ofii deddeebi'ee ilmoos godhatee ilmoos argatee ilmoo raahaa qabdu rabbiin kennee fi wajjin haara galfatu gammadu rabbiin isin haa taasisu. Obboleewwan kiyya hedduu qalbiin nama caba. Jireenyi keenya kun yoo taa'ee ilaallu hedduu waan akkaan nama rifachiisaati. Keessattuu nuti shamarran jechuudha. Umriin keenya gabaabaadha. Ilmoo argachuuf jechuudha. Mana namaa keessa osoo asii achi fiinnu umri keenya noormaalii humna keenya fireeshii silaa har'a osoo ilmoo godhannee gaa'ila seennee ilmoo godhannee ilmoo babbareedduu ilmoo babbareeda silaa argachuu mallu humna keenya noormaalii mana madaamiititti osoo achi fiinnu gara diitaanee humna keenya noormaalii buufnee gaafa gallu jechuudha. Ijoolleen biyya namaarraa galtu opporoshinii yookaan amaliyyaadhaan saaxilamaa jirti jechuudha. Sababnis miidhama mana namaa kana wanni walii yaadachiin walitti himnu hin jiru ni beekna. Haala jireenya mana namaa keessaa
anumaa fi situ beeka jechuudha. Anumaaf rabbii numaaf rabbi tokkocha nu beeka jechuudha. Haati dhaltee keezii kenna haala jireenya kenna mana namaatti jiraannu gadi qabannee uffanneetti jiraannu kan osoo guutuu himne waan nurraa amanti natti fakkaatu jechuudha. Ana dhugaa dubbachuudhaa fi osoo darajaa irra ulfiiddu gaddeebitu maataan isii guutuun dhumata jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa. Kaan baatte isii ol baate honni isii hin dandeenye hin jiru kaa. Kadhiiraallee isii itti waama saraatanyaa itti waama ol fuudhuu hin danda'u. Isiin kaa waan dadhabe jettuun qabdu ol fuuti dhiibdee humna ofii duubaa hamma qabdu isa hundumaayyuu ittanaa jechuudha. Yaa obboleewwan kiyya wallahi haalli itti jirru akka itti jirru baay'ee nama rifachiisa. Baay'ee qalbii nama cabsa. Ana yeroon tokko baay'ee natti dhagahama. Yaa rabbii kiyya osoma hin gubadhu osoma mana namaa keessatti akkanatti gubadhu yaa rabbii kiyya osoo gubatuma kana hin cabsanne yaa rabbii kiyya addunyaa tanarraa nan godaansisiin jedheen kadhadha rabbii kiyya. Waa hedduu gubadha. Walitti qabadhee galee akka nama tokkootitti ilmoo godhadhee mana itti laffa'e keessa haara galfachuu yaada. Akkasumas maatii kiyya kan biraa waggaa dheeraa ture san ijaan argee qalbiin tiyya haadha abbaa koo kan qalbii akka bishaanii midhaanii na dheebodhee arguu dadhabee keessi kiyya gubatu san argee haara galfachuun barbaada waan ta'eef yaa rabbii kiyya meena yoon kanan argu fa'aa dhugaa dubbachuu baay'ee natti dhagahama. Baay'ee rifadha jechuu qalbiitu na cabaa. Kanaaf obboleewwan keenya hedduu isaanii ni beeknaa. Kasoo biyya namaa kana keessa jiran haadha ofii dhabanii, kasoo biyya namaa kana keessa jira abbaa ofii dhabanii, haadha abbaa lamaanuu dhabanii, obboleessa dhabanii, obboleettii dhabanii, maatii guutuu kadhafantu jira jechuudha. Ijoollee baay'ee beekna. Ijoollee keessattuu naannoo Wallaggaa ijoollee rakkoo wannaatiin daangaarraatiin cabsanii itti seenaniitiin Walloo jechuudha. Itti seenanii maatii guutuu jalaa rashanii sammuu dhabde ijoollee baay'ee as jiran jechuudha. Biyya namaa kana keessa osoo isaan jiranii wallahi rabbiin gubatarraan osoo gubata hin qabbaneeffatiin gubatarraan gubata namatti hin dabalini. Haadha abbaa biyya namaa keessatti dhabuu, haadha abbaa ofii biyya namaa keessatti dhaga'u jechuun baay'ee ulfaata. Baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Rabbiin wallahi qalbii akkaan nama cabde rabbiin qalbii keessanii cabsinii nama dalagatee waan dalagatee isa walitti qabatee galee haaratti galfatu rabbiin isin taasisu inshaa Allah. Nama gubaa mana namaa keessa gubate kanallee irratti dagatu rabbiin isin taasisu inshaa Allah. Guyyaa tokko nu dabarti jechuun jaaladha obboleewwan kiyya. Egaa yaanni namaan tara. Obboleettii teenya tana please bira haa dhaabbannu. Warri akkuma dandeessanii qarqaarsoo barbaadan koomentii jalatti qarqaarra oonaan jettanii isiniif kaaya. Lakkoofsa wannaa akkaawuntiingii isaanii isiniif kaa'u kan garagareetitti isinii achi akka dabalan isin taasisna. Guruppii as koomentii jalatti nuuf kaa'u hin dagatinaadha. Ni qarqaaruu barbaada jedha warroonni barbaadan naaf kaayaa isinii jechuun jaaladha obboleewwan kiyya. Wallahi hedduu namatti dhagahama. Rabbiin waan akkanaa nama hin dhageessisini. Rabbiin waan akkanaa nama hin dhageessisini obboleewwan kiyya. Nama rifachiisa hedduu akkaan qalbii nama cabsa jechuudha. Nuti warri hin beekne achi ilaallee arginu hedduu keessi keenya nu cabaa. Haati isii akkam taati kan jedhu tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Dhiifama naaf oolchaadha. Sagaleen keellee sirra hin jiru. Utaallee kan qufanna qabee sila ta'eef naaf oolchaadha isin jedha. Wallahi baay'ee nama gaddisiisa obboleewwan kiyyaa. Obboleettiin teenya sun reeffisii gara biyyaa galuu qarqaarsa barbaadaaranii qarqaarsu kana bira haa dhaabbannu isiniin jedha. Namni rabbi isiniif laaffisee obboleewwan kiyyaa dhugaadha gara hundattuu rarra'aa jirtanii yeroo yerootti qarqaarsi rakkataan keenya achisiku rakkataallee kennallee nu malee maal qaba kaa ol malee maal hin qabna kaa kalee qarqaarra jennee har'a dadhabuu hin dadhabnu karaa hundumaan quuqan nu jira. Rabbiin quuqaa kana nurraa haa dhaamsu. Rabbiin biyya teenya bilisoomsee biyya ofirra tartee biyya biraa qarqaartu rabbiin nu haa taasisu. Fakkeenya biyyoota rabbiin nuuf haa godhu inshaa Allah. Wallahi obboleewwan kiyya baay'ee nama dhukkubsa. Kuni keessattuu baay'ee nama dhukkubsa. Kana isii bichaa osoo hin taane kumaatamaan jira fakkaattonni isii jechuudha. Fuwaa humnaa ol ta'e miidiyaa irra gabbaasan malee jechuudha. Kan du'e kan qoshaasha gatanii kan achumatti zim jedhaniitu awwaalanii ijoollee yeroo baay'ee akkuma argaa jirru iyyaafatan.
yeroo baay'ee ani daa'imati jedhabee ani akkasii ta'e jedhanii iyyaafatan jechuudha. Warroonni akkas iyyaafatan tun ijoollee baay'ee yeroo baay'ee ijoollee daa'ima arabaa harkaa kufuudhaan daa'imman harkatti duutee maal ta'uudha ajjeefamtee darba. Ejji waa gurri waa badaa waa gaarii nama naga'u jechuu yaa obboleewwan kiyya. Wallaahi rabbummaan nu haasattaru malee haalli jireenya keenya baay'ee nama gaddisiisa. Rabbiin garbummaa fi baqa biyya namaati biyya keenya irraa yaanu kanallee gahe nuunaan jedhu nu haa jijjiiramu. Inshallah barri haaromni as seenaa jiru kun bara barakaadhaa araaraa kan lammii keenya afaan wal wallaalee afaan wal beeku ka tokkummaatti cimsatu ka jaalalli itti deebi'u ka gandummaan jidduu isaati buqqa'ee tokkummaa itti cimu rabbiin nuuf haa godhu. Inshallah bara haarawaa kanallee rabbiin bara qabbanaa nuuf haa taasisu. Inshallah bara qilleensa qabbanaa yaa fudhatee seenu rabbiin nuuf haa godhu. Biyya teenyallee biyya nagaa nu haa godhu. Biyya bilisummaa nu haa godhu. Biyya garbummaa irraa kaatee dimokiraatawaan lammiif sabab sablammii hundaayyuu ofitti hammattee kabaja mirga isaa eeddee nama kamiinuu nama ta'uudhaan mirga isaa kabachisiistee dimokiraasiidhaan bulchitu jiraattu rabbiin nuuf haa taasisu. Inshallah akkanatti namnu tarii turii dafii inuma bariiti akka dhiitetti naftu jechuudha yaa obbolaa kiyya. Abshiraa qalbii isiin cabini guyyaa tokko gammachuu jirra gammaduu jirra akkanatti nafnu isiniin jedha obboleewwan kiyya. Wallaahi namatti dhagahama obboleettiin teenya tunillee sagalee isii gabaabaa sila ta'eefiin irraa cufe waa'ee mucayyoo sanii nu qarqaaraa nu bira dhaabbadhaa jedhaa jiranii qarqaarsuma gaafataa jirti jechuudha isiinis jechuudha. Kanaafuu obboleewwan kee namni rabbiin isiniif laaffisee namni ni qarqaaraa ni dandeenya jettanii waan rabbi isinii laaffiseen diqoodhan jedhina diqoo jettanii hin tuffatinaadha biraa dhaabbannu haa qarqaarru. Haadha sanii jirtuu nafsee isii dhabdee jirti du'a mallee garaatti biyyaatitti galee akka awwaalamuuf akka taasifnuuf biraa dhaabbannu waamicha kooti isiniin jedha. Isin jaaladhaa isin kabajaa sagalee koo akka malee yabbatee fi na ofolchaa isiniin jedha utaalloon na qabee. Kanaaf obboleewwan kiyya viidiyoo kanaa yoo daawwattanii laayikii sheer gochuudhaan na bira dhaabbadhaa akkasuma komii fi hanqinni jiru hundaa koomentii jalatti lafanaaf kaayaa isiniin jedha isin jaaladhaa isin kabajaa. Inshallah viidiyoo sirratti hin dheeressu amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.